asete nafudate gata biyya keeti iddoa nakabda mirga keeti nafudate gata biyya keeti iddoa nakabda mirga keeti. Yaada
kee jaajatu qulqulloota wajjin maaddii keerraa nyaatu hawweeranii yaadera biyya kan koos galuuf damee hawweeranii yaadera biyya kan koos galuuf damee qulqulluu jecha Yesuus maqaa kee jaajatu qulqulloota wajjin maaddii keerraa nyaatu qulqulluu jecha maqaa kee jaajatu qulqulloota wajjin maaddii keerraa nyaatu hawweeranii yaadera biyya kan koos galuuf damee hawweeranii yaadera biyya kan koos galuuf damee kanatti aansuudhaan keessummoota as nu gidduu jiranii baga nagaan dhuftan kan jedhan durataa waldaa keenyaa kan ta'an obbo Bookaa Nasgaa ta'uu kanaaf isaaniin asitti nafeera fayyaa ta'a. Akkuma amma beeksifamee torbanarraas isinitti himnee akka turre Waaqayyoon kadhadhaa fi keessummoonni keenya karaarra jiru jennee turre yaadattu baay'ee isin galateeffannaa keessummoota keenyaaf Waaqayyoon kadhataa akkasiin turtan baay'ee abdannaa. Egaa har'aa jaalala Waaqayyoo ta'e jennaan karaa isaanii irrattis Waaqayyo isaan gargaaree adeemsa isaanii hundumaatti isaan gargaaree har'a dhufanii gidduu keenya jiru. Kaleessa dhufan jechaadha. Kaleessa waree booddee gara sa'aatii 11 booddee dhufanii karaa nagaa dhufanii rakkoon hin turre waan isaan mudate hin jiru nagaadhaanas ga'aniiru. Baay'ee gammannee baay'ee nutti tolee ammallee irra deebinee keessummoota keenya kanaan baga nagaan dhuftanii baga nagaan as geessanii welcome to Gimbii congregation welcome to Gimbii. Baay'ee galatoomaa waan gabaabaan dubbachuu barbaada waa'ee keessummoota keenyaa kanaaf hojii isaan hojjetan. Waa'ee hojii firoota keenya kanaan hojjetamu amantoonni keenya guutummaatti keessattuu qorraabonni beektu waggaatti ji'a jaajaan si'a lama gabaasii hojii diyaaqoniyaa kanaa bal'inaan kennamaa ture jechaadha. Walumaan beennaa hojiin kun barana waggaa 30 isaati erga jalqabanii waggaa 30 fixanii waggoottanii gara jalqabaa keessaa yaadattu qeessiddoosaa yeroo hundumaa waa'ee michooma isaanii waa'ee firooma isaanii waldaa kana keessatti yeroo hundumaa sanbata ganama dubbatu kadhatamaa fi ture jechaadha. Walitti dhufeenya guddaa waggoota 30 darbaniin hojiin har'a hojjetamaa jiru waldaana keessatti baay'ee hojii guddaadha. Beektuu ijoollee isaan barsiisan, ijoollee isaan gargaaran, ijoollee isaanii meeshaalee barnootaatti bitan, ijoollee isaanii uffatatti bitan, ijoollee isaan qallabanii barsiisanii ijoollee baay'ee nama gurguddaa godhaniiru firoonni keenya kuni. Waldaan kuni
dhugaama dubbachuufate galata guddaa isaaniif qabna. Baay'ee isaan jaallannaa, baay'ee isaan galateeffanna. Amma kaayyoo isaanii alana dhufaniif waan gurguddaa lama. Kaayyoo tokkoffaan erga dhufanii ijoollee isaanii ilaalanii baay'ee turaniiru. Sababa adda addaatiin. Gara jalqabaa yeroo isaan dhufuuf turanii dhibee koronaatu akkuma addunyaatti mudate sababa kanaan dhufuu hin dandeenye. Ergasii as immoo haalottan tokko tokkoon gara biyya kanaa dhufanii ijoollee isaanii arguu hin dandeenye. Kanaaf baay'ee turaniiru jechaadha. Erga biyya kana dhufanii tokko kaayyoon isaanii ijoollee isaanii kana ilaaluudha jechaadha. Hin beektu gara yerootti hin dhufu addanaas namoonni gara isaaniitti ergamanii hin naqu. Asiis namoota waamu ofii isaaniis dhufanii ijoollee isaanii ilaalaa turanii. Inni alanaa kun ijoollee isaanii ilaaluudha. Kaayyoon inni lammaffaan isaanii haala mijataa hin taane keessatti yeroo baay'ee mijataa hin taane keessatti gara biyya kanaa dhufanii fi waggaa 30 hojii kana hojjechuu keessatti waggaa 30 fixan jechaadha. Firoonni keenya kuni baay'ee sinni ba'a. Eda qees gannatii waan tokko dubbataa turan yeroo simanne biyya Jarmanii taa'u malee garaan isaanii gimbii jiraadhanii kun waan sirriidha. Dhugaadha jechaadha. Biyya Jarmanii jiraatanii ijoolleen nuyi maqaadhaan hin beekne ijoollee isaanii maqaadhaan beeku jarri. Nuyi hin beeknu addana teenyee ijoollee kana adda baafnee maqaan hin beeknu. Ijoollee isaan gargaaran kana. Isaan maqaadhaan beeku. Maqaa isheetiin beeku. Yoo isin biyya isaanii dhaqxan isin gaafatu maqaadhaan fakkii isaanii suuraa isaaniitti quba qabanii kun maal hojjettanii maqaadhaan isin gaafatu jechaadha. Amma kanaatti beeku. Amma nuyi jaallannu caalaa ijoollee kana jaallatu. Amma isaanii hin jaallannu ijoollee kana. Al tokko tokko ijoolleen kun gaamala ijoolleeti beektuu rakkisuu ijoolleen amala hin dira'u yeroo nuyi har'u ijoollee kanatti yeroo nuyi dallannu illee dhiisaa jedhu. Ijoolleen kun gaafa guddattu dhiisaa deemtii, baraa deemtii, nama ta'a deemtii jedhanii nu gorsu. Ijoollee kanatti illee akka nami jalaa bu'uu hin barbaadan jechaadha. Waggaa 30 fixanii waggaa 30ffaa isaanii in ayyaaneffatu isaan. Ayyaana guddaa qabu beennaa baay'ee itti qophaa'aa jiru. Ayyaana kana kabajachuudhaaf hojii guddaa hojjetaa jiru. Kanaaf dhufanii qophii ayyaana isaanii kanaaf dabalataan gara gimbii dhufanii amantoota waldaa gimbii fi ijoollee kana ilaaluu dhufan jechaadha. Hojii gurguddaa lama qabu. Kanaaf illee irra deebinee baga ayyaana 30ffaa keessaniin waaqayyo isin geenna. Kan waliiti hojiin kunis nusi isaanuma duukaadha. Waggaa 30 geenye waggaa 30 michooma yeroo dheeraa bara dheeraa jechaadha. Eessayyuu hin jiru kun. Waggaa 30 akkasittiin paartineriin hojii waliin hojjetu hin jiru. Qeesiddoo isaan utuu gidduu keenya jiraatan irra baay'ee nutti tola ture. Ka carraa ta'ee hin jiran dhimma dhuunfaa hawaasummaa isaaniitiif gara Finfinnee deemanii jiru. Qeeswiliin har'a gidduu keenya jiru. Isaan kun abboota keenya warra jalqaba walitti dhufeenya kana yookaan paartinershiippii kana warra hundeessanii isaanii jechaadha. Warra hangafa warra duriiti. Har'a qeeswiliin gidduu keenya jiru. Baay'ee sodaanne qeeswiliin baay'ee dubbataa turre dhufuu isaanii hin jaallannaa. Baay'ee isaan mararsiifannaa. Baay'ee nutti tolu. Dhufanii isa guyyaa 2-3 ta'an utuu hin ta'in ji'a 2-3 ta'anii nuyi hin nuffinu. Dhugaa dubbachuuf baay'ee isaan jaallanna. Ijoollee nuyi gargaarree barsiisuu hin dandeenye biyya diidaa sana ta'anii har'a nama 140 qallaba kennanii gatii yaalaa isaanii danda'anii meeshaalee barnootaatti bitanii ijoollee 140 waldaan keessatti barsiisaa jiru. Itoo amantiin gargariin qoodiin lammummaadhaan utuu gargariin qoodiin qooddii tokko malee amantii kam keessa nama jiru nama ta'uusaa qofaaf nama 140 barsiisuutti jiru waldaan keessatti jechaadha. Deeggarsa guddaa kennanii isaan duukaa ijoollee obboloota isaaniitti waggaatti meeshaalee barnootaa bitanii uffata bitanii barsiisu. Beektu gabaasa isaa beektu nama 257tu barsiisaa jiru jechaadha. Kanaaf baay'ee isaan galateeffannaa.
hojii gurguddaa isaan ijoollee gargaaruu, daa'imman guddisuu, ijoollee barsiisuu, ijoolleen baay'een isaan barsiisan keessaa baay'een isaanii yuunivarsiitii baranii eebbifamanii gabaasa isaa beektu. Nama gurguddaa ta'aniif. Yuunivarsiitii galanii kutaa gadii mucummaa kaasanii baratanii yuunivarsiitii galanii namoonni eebbifamanii namoota gurguddaa namoota beekaa ta'anii iddoo adda addaatti ramadamanii hojii mootummaa hojjetan jiran baay'ee isaanii jira. Kaan isaanii teeknika galanii mana barumsaa teeknikaa galanii baratanii hojii isaanii uummatanii hojii isaanii hojjetaa kan jiran namoota baay'eetu jiru. Isaan kaan immoo namoota carraa barumsaa kana argachuu hin dandeenyeef yuunivarsiitii galuu hin dandeenye yookaan teeknikii galuu hin dandeenye madda hojii akka uummataniif maallaqa kaffalanii jechaadha qofaatti. Maallaqa kaffalanii fi isaan kaaniin manja fiqaadii baasuu, isaan kaan gara hojii isaaniitti bobba'uu danda'anitti leenji'uu danda'anitti leenjisanii horii baasanii akka isaan madda hojii uummataniif akka isaan nama ta'aniif hojii gurguddaa hojjetaa turan waldaa nageetti. Waan isaan hojjetan waggoottan 30 darban keessatti hojii isaan biyya kana keessatti waldaa kana keessatti hojjetanii har'aatti asitti dubbannee fixuu hin dandeenyu jechaadha. Hojii guddaa hojjetanii baay'ee isaan jaallannaa. Egaa walumaan waggaa 30ffaa keenya walii wajjin kabajnaa waldaa isaan biyya isaanii keessatti qophii guddaa qabu. Ayyaana kana ayyaanni isaan kabajanii ayyaana michooma keenyaati. Walitti dhufeenyi keenya waggaa 30 fixe waldaa Gimbiijjiin jedhanii isa kabajatu. Baay'ee nama dhiba jechaadha. Biyya Jarmanii yoo dhattanii biyya isaanii yoo dhattan jarri kuni nama biyya sana dhaqee argitu namaa gala. Akka biyya sana gaafa dhattan waldaa Lashiteetii fi Baargisheetiin yeroo dhattanii Gimbii mayetu waldaa Gimbiiti. Waan ni dubbatamu, waan ni haasa'amu, waan ni hojjetamu yeroo isin argan wayima Gimbiiti, wayii Gimbiiti. Biyya sana keessatti Gimbiini wayii waldaa Gimbii, wayii waldaa amantoota waldaa Gimbii, wayii mucoolii waldaa kana keessatti isaan gargaaranii biyya sana keessatti baay'ee ol ka'ee dubbatama jechaadha. Baay'ee nama dhibu, baay'ee nama jaallatu, baay'ee isin simatu, baay'ee isin itti dhiyaatu dubbachuu isa nama rakkisa. Kanaaf addumaan baay'ee galateeffannaa qeeswiliin har'a gidduu keenya jiranii egaa biyya Jarmanii jiraatanii qeeswiliin ambaasaadara waldaa kanaati. Si'a baay'ee kana dubbachuun jaalladhaa. Yoo dhattan biyya sanatti waan isin dubbattan isinii qajeeshuu akkatti dubbattan akka waldaa kanaatti akka biyya kanaatti biyya isaaniitti akka ta'utti isinii qajeeshuu jechaadha. Ambaasaadara. Hojiin kun waggaa 30 darban kana keessatti jabaatee waldaana keessatti akka hojjetamuuf gahee guddaa taphatanii qeesiddoo isaallee baay'ee galateeffannaa. Hojii kana keessatti namoota kana wajjin michooma uumanii firummaa namoota kanaa dhaqanii isaanii ijji wal baranii namoota kana waldaa kana wajjin wal barsiisanii carraa kanaan ijoolleen baay'een silaa carraa barnootaa argachuu hin dandeenye. Sababii harka qallummaa isaanii irraan kan ka'e barachuu namoota hin dandeenye namooti baay'een baratanii namoota gurguddaa akka ta'an hojii guddaa hojjetanii qeesiddoo isaallee amantoota kana gidduutti baay'ee isaan galateeffachuu barbaanna. Qeeswilii baay'ee isaan galateeffachuu barbaanna. Baga geessanii waggaa 30ffaa keessan geessanii kabajachuu waaqayyo baga ittiin isin ga'ee baga gammaddan jennaa. Keessummoota keenyaan fayyaa ta'a baga nagaan dhuftan baay'ee isin jaallannaa baay'ee isin mararsiifannaa. Kanatti aansuudhaan pirezidaantiin sinodosii keenyaa Qees Addisuu Malkaas baanii namoota kanaa keessummoota keenya wajjin wal barsiisuu. Isa booddee waan dubbatan akka sinodosittis waan dubbataniif ergaa qaban nuu dabarsuu kallattiimaan isaanittan dabarsa. Attam bultanii hunduu alas kan jirtan manas kan jirtanii attam bultanii Waaqayyoo inni nagaa guddaa nuu kenne kuni bara baraan eebbifamu. Guddaa Waaqayyootti gammannaa baroota nuu kenne hundumaa keessatti nu gargaaree Waaqayyoo alatti manatti nu gargaaree jiruudhaaf jireenya keenya hundumaa keessattis nu wajjiniin ta'ee
michoota keenyaa hojii keenya keessatti nu bukkee dhaabbatanii yeroo adda addaatti kadhataanis deeggarsa adda addaanis ijoollee keenya gargaaraa turanis karaa isaanii irratti eegii addanaan ga'uu isaatiif Waaqayyoon hin galateeffannaa akkuma sila obbo Bookaan jedhanii kadhannaadhaanis isinis gargaaraa turuu keessanii fi maqaa waldaa kanaatiin Waaqayyoo isin haa eebbisu jechuun barbaada irra deebi'ee. Itti aansuudhaan keessummoota keenya akka isaan amantoota wajjiniin wal baranii hin goonaa. Keessummoonni qe'ee keessaas jiru qees gannatiif haa dabalatee jechuudha. Keessummoota Jarmanii dhufan keessaa immoo qees Will afaan Oromoodhaa akkaan dubbadhutti dubbachuu danda'u. I hope qees Will can speak fluently English as I do. Tole egaa maqaa isaanii waamuun xinnoo na rakkisa afaan isaaniitiin waan ta'eef inumanitti agaaksaa dear honorable Reverend Will come back, dear Miss Ang, dear Jog, in behalf of the EECMY Gimbi Jorgo Synod, Gimbi Parish, Gimbi congregation, I would like to say welcome. I would like to extend my heartfelt greetings and also would like to say again welcome and feel at home. Indeed, your arrival is like a dream for us because the different pulling back factors that make us to suspect your arrival, but the author of our faith and the founder of our partnership made it possible that you are able to reach here and visit your friends in Ethiopia and also in the capital city of Ethiopia, in Addis even. I think you have did it last time, maybe yesterday and the day back. Thus, we thank God for His provision and protection throughout the flight from Germany to Addis, and also the drive from Addis to here in Gibbi, wherever you are, where your heart is, as our father said yesterday. As many of you and your friends witnessed it, it was a single family visit moment that changed the exchange of friendly letters and developed into the becoming partners for many, becoming parent for many orphan students and their siblings. If it would have been not from agape love, it would have not been realized to become a mother or a father for the orphan. Let this all glory and honor be goes to our Heavenly Father, who pours His unconditional love on us, blessed us with friendship, even in unreliable social and political conditions. At his 15th age, a German honorable doctor, Louis Kraft, was stirred up to reach the heathens with gospel. At his 17th, he joined the Missionary Institute. He joined the Church Missionary Society, whom we call CMS, and he was sent to Ethiopia as a young, at his age 27. That was in 1837. That's exactly 187 years back. To the best of my conviction, it was that day the Oromo people of Ethiopia were perceived in the hearts of German missionaries. Losing his wife and his first lady in Kenya, and wrote a letter of encouragement to Church Missionary Society, being in tragedy. Kraft wrote many things. Let me figure out one of Kraft's statements, and while he was at his mission field, at the beginning of his mission field. He wrote a letter to his missionaries, or to his senders. There is now on the East Africa coast lonely missionary grave. This is the sign that you are commenced the struggle
with this part of the world as victorious church are gained by stepping over graves of her members. Ishee kana afaan Oromootiin utuun dubbadhe nan jaalladha. Nama kiraaf jedhamu waa'ee isaa kaafna yeroo waa'ee misyoonii kaafnu nama lammii isaaniiti, nama biyya isaaniiti yeroo jalqabaatii fi gara biyya keenyaa dhufuudhaaf jedhee Keeniyaa keessaa yeroo buufatee haadha manaa isaaf mucaa isaa durbaa ishee jalqabaa achitti du'aan of biraa dhabee awwaalee ergaa kana barreesse. Akkas jedhe misyoonota Church Missionary Society jedhaniif xalaa akkas jedhutii barreesse. Amma kunoo awwaalchi misyoonota jalqabaa qophaa isaanii Baha Afrikaa keessatti mul'ata jedhe. Kun immoo jedhe mallattoo jalqabbii wallaansoo addunyaa dukkanaa wajjiniin wal godhaniiti waan ta'eef gammadaa jedhee waldoonni milkaa'oonii awwaalcha yookiis hammeenya miseensa isaanii irratti tarkaanfatanii argamu jedhen. Awwaala irra tarkaanfannee waldaa milkaa'ee argamuun kan danda'amu yoo reeffa miseensa keenya awwaalle yookiis yoo gatii guddaa itti baafneedha kan jedhutii barreesse. Namni kun nama lammii biyya isaaniiti jechuudha. After returning back to his home, he was devising missionary strategies for the latter missionaries interested to reach the Oromo people with gospel. Many other German and other European missionaries have been paying sacrifice to reach us, and now you are repeating history from different perspective and standing with us. In memory of one of my favorite German missionary, whom I called Graf, and for the recognition of the work done through your partnership with Gimbi congregation here today, I, as a volunteer of this congregation and also as a president of the EECMY Gimbi Jorgo Synod, a photo of a missionary craft and also recognition letter on the basis of the higher decision-making body of the Synod, I would like to present in behalf of this congregation and also in behalf of the Synod for you. And Mr. Boka, the chairperson of this congregation, will join me to present this gift. Kennaa kana obbo Bokaadha wajjiniin taanee isaanii fi kennina. It is two different documents. You will uncover it and say something about that later when you receive it. Now I will call upon Reverend Will. I don't know who is representing Irish State Congregation. Yeah, and and also stay here, Abby. Yeah. Is it now possible to look or to interview? Also, you will for the backseat, or also the same gift is presented to the congregation of Barkstead. I think he is from that congregation. Okay. Now you can uncover it. Yes.
Kun suuraa seenaa namichaan yamma dubbadheeti isaan waan jedhan jechuu danda'u. Jecha akkas jedhu qaba suurri kuni Oromoon kennaa giddugaleessi Afrikaa guutummaan kan keenya ta'a jecha jedhu ofirraa qaba jechuudha. Namichi Kiraaf jedhamu kuni misiyoonii jalqaba Oromoo bira ga'uudhaaf yaalii guddaa gochaa turedha. Jechi isaa kuni yeroo baay'ee ka'a saba Oromoo argannee jennaan Afrikaa kana guutummaa isaa wangeelaan waliin ga'uu dandeenya kan jedhu ergaa akkasii nama dubbateedha. Now you can say something. Yeah, thank you very much for this wonderful gift, and I'm very happy to receive this in your name and present it for our congregation. Kennaan kuni waldaa keenyaaf kennamuu isaatii fi baay'ee fayyaa ta'a nan gammadasii jedhu. The founder of our mission, Ludwig Harms, yeah. Hundeessaanii misiinoo keenyaadha jedhan maqaadhaaniiru maqaan namichaa nan galu. He was especially in Malishin. The founder of our mission, he was also very much inspired by this Ludwig Krapf. Hundeessaan misiyoonii keenyaadha yaada nama Kiraaf jedhamu kanaatiin baay'ee dadammaqe hojii kanaafi. The founder of our mission, he was never in Africa, never here in Volga, never in Ethiopia. Hundeessaan misiyoonii keenya takka biyya Itoophiyaan dhufne, takka Wallaggaan dhufne, takka naannoo kanas hin dhufne, garuu yaada namicha kanaatiiniti baay'ee afurri isaa dammaqe. But he heard many things about Oromos living here in Ethiopia through this missionary Krapf. Garuu waa'ee Oromoo biyya kana keessa jiraatanidha waa baay'ee bare utuu isaan biran ga'in namicha kanarraati waa'ee Oromoo waan baay'ee bare namichi misiyoonii keenya hundeesse. And he got the conviction that when you reach the Oromos, when you reach the time Galas of Ethiopia, then you will reach whole Africa. Akkuma sila jedhee gaafa Oromoo bira geessanii yeroo sana gaallaa jedhanii waamuu jedhani gaa kitaabumarraa fuudhani kitaaba isaati akkas jedha. Gaafa Oromoo kana bira geessanii guutummaa Afrikaa wangeelaan qaqqabuun hin danda'ama kan jedhamu isarraa amantii kanaa fudhate. And as it was written in the Old Testament, the foreign people are opening their hearts for the Lord. Egaa sabni baay'een garaa isaanii Waaqayyoodhaaf akka isaan kennanis hubate. And so it became also true when the gospel was preached here to the Oromos, the people were happily receiving the message of God. Kun immoo gaafa sabni Oromoo wangeela dhaga'ee gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin fudhatee dhugoome. So this vision became true. When you reach the Oromos, you will reach the African people. Kunis kan dhugoome Oromoo bira ga'uudhaani Afrikaa bira ga'uun hin danda'ama kan jedhus duukaa kan dhugoome. And I am happy to hear that you are also now sending missionaries to the different areas in this country. Anis kana dhaga'ee kan hin gammadee isinis immoo biyya keenya keessatti iddoo adda addaatti misiyoonota ergaa jiraachuu keessaniidha. That's exactly what our founder of our mission had also in mind. When we are reaching the Oromos with the gospel, they will reach the other people, the other nations in Africa. Isuma kana hundeessaan misiyoonii keenyaa kana mane wangeelli Oromoo bira geenyaan isaan immoo dabarsanii kan biraadhaan ga'u isa jedhu sana isinis hojiirra oolchuu jalqabdanii. In this way, I am very happy to be here today and worship with you our Lord, who is Lord over everything and for us. Kanaaf har'aa isin gidduutti argamee kanas dhaga'ee isinii wajjiniin waaqeffachuu danda'uu kootiif baay'ee nan gammada. And we have a very long history, a very long relationship with you. And I'm very happy, I'm very blessed through having this communication with you. Seenaa dheeraa walitti dhufeenya dheeraa qabnaa isinii wajjiniin kana dubbachuu danda'uu kootiif nan gammadaadha. So thank you very much for this nice gift, and we will send it then to our congregations. Yeah, also this is a recognition letter for Yes. the orphan diaconate. Yeah. It has no name actually. It's the same. Yeah, this has yes. This is for Alstedt. Very good. Xala'aan isaaniif kenname kun xala'aadha. It's short. Deeggarsa ijoollee kallattiidhaan haraaf abbaa hin qabne nama 146 fi obbolaawwan isaanii nama 292
Egaa daataan kun kan baranaa utuu hin taane kan bara darbe. This statistic does not belong to this year calendar. Yes. It is from the last year's report. Yes. Thank you very much. I think it will be a very special gift for our congregations, Allerstedt and Bergstedt, and we will have our big festival end of November, and we have invited already all the people in Germany, and we will present it as a special gift from your congregation to us. Thank you. Kennaa kuni baay'ee nu gammachiisa. Ayyaana waggaa 30ffaa keenya muraasa fuuldura gara muddeetti geggeeffachuudhaaf jirra. Achitti baay'ee hin dhiyeessina kana hin dhiyeessina itti gammanneerrasii jedhu. Thank you. Now you can introduce your team from where congregation they are, or either they can speak them for themselves. Okay. Yeah, I'm known as Kees Willy, and so I'm was missionary here in the former time, in the time of Haile Selassie in Chalya. I was working there for 7 years. Bara mootummaa Haile Sillaasee keessa naannoo Calliyaatti waggaa 7 missioonii ta'ee hojjechaan ture. So that means I'm already a very old man. I became a jasa. Anama dulloomeera jaarsa ta'eera jedhu. And we had a very good time in Volga, in Chalya especially, and we got that time already contacted with Gimbi, with Keesidosa. Yeroo sana yeroo baay'ee bareedaa qabna turre Gimbiidha wajjiniin wal quunnamtii hin qabna Qeesiddoosaa waliin inni dubbannaa wal argina sidii kanaaf Gimbii quba qabnaadha. But after Chalya we were transferred to Addis Ababa, and I was working there in the ECMY Central Ethiopian Synod. Achi Calliyaadha erga kaane immoo gara Finfinneetti jijjiirameenini Sinodosii giddu galeessa Itoophiyaa lafa amma nuyi misyoonitti ergaa jirru kana isaan bira dhaqeenini hojii hojjechaa ture. But 30 years ago, when Keesidosa started this relationship with Allerstedt and Bergstedt, I was also involved in this starting this relationship with you. Waggaa 30 fuula duraa yeroo hariiroon kun jalqabe ani Keesiddoosaadhaan wajjiniin ta'eenini haala kanas mijeessaan ture keessan ture jedhu. And so I'm very happy that for this, and we the representatives of congregation Bergstedt and Allerstedt, we shall bring you especially greetings from all our congregation members, but especially also from the pastors, the elders, and all those who belong to this congregation. Isaan kuni waldaa amantootaa Bergstedt fi Allerstedt warra partnership wajjin qabnu kanarraatii dhufanii bakka bu'oota isaaniiti. Amantoota waldoota kanarraa luboota hojjettoota wangeelaati maanguddoota kanarraa nagaa isaanii isinii dhiyeessina. Hello. My name is Anke Meyer. Anke Meyer jedhama maqaan koo. I am one of the elders of the congregation of Allerstedt since 6 years, and my father-in-law has been an elder of Allerstedt in the 1990s, and I all the time have listened about the history of the Gimbi partnership, and so I'm very glad to be here today to see you all. It's touched me much. Ani waldaa Allerstedtitti miseensa maanguddootaati. Waggaa 6 hojjechaa jira. Waggaa 6 abbaa koo maanguddoo waldaa ta'een hojjechaa jira. Jechaa jiru. Abba'een koo immoo 1990moota keessaa kaasee keessaa maanguddoo ta'aniis hojjechaa turanii achi kaasee immoo waa'ee waldaa kanaa dubbachaa nutti maas waan turanii fi waa'ee Gimbii isaanirraa baay'een dhaga'aa ture. It feels like coming to friends, coming to family. It's very happy. And I will tell a little bit what I'm doing. I'm working in a bank 3 days a week, and the other time of the week I spend time in the congregation and for my family to help them. Ani akka waan michoota koo bira akka waan maatii koo bira dhufeetti anatti dhaga'ama. Kanaaf nan gammada. Ani kan inni hojjedhu torban keessaa guyyaa 2 hojii baankiin hojjedha. Guyyoota hafan sana immoo guyyoota 2 irraa hafan sana immoo hojii waldaan hojjedha. And I will bring to you a lot of greetings from the elder from Allerstedt and from Kees-Detlev. They are very excited what we will tell when we come back.
nagaa koo waldaa keenyarraa esdatlee firraasii nagaa isinii fidee dhufeeraa fudhadhaa. Thank you. Hello, I'm Jörg Niemann. I'm father from 4 children, 3 girls, 1 young man. I have a company for energy systems with 22 people. I'm Make it short. How many children? Make it short. Sorry. Ani Joy in jedhama ijoollee afurin qaba. Company tokkon qaba jedhu. Will you repeat the name of the company? Electro water system kan jedhamu company akkasiin qaba. Jenereetara humna ibsaa maddisiisuu danda'u oomishuu qaba jechuudha. Go ahead. I came to the Gimbi neighborhood. Ollaan dhufe jechuun danda'a. Gimbiin dhufe jechuun ollaan dhufe jechuun danda'a. From my woman, she comes from the Allerstedt congregation, and their father comes to Gimbi. It's Hans-Hermann Raab and Christa Raab, and my woman comes 2012 to Gimbi, and no, I'm here. Diddama kudha lama akka lakkoofsa addunyaatti kan inni kaasaa jiru bara diddama kudha lama keessa warri manaasaa akka dhufte iddoo kana akka dhufte. I think his father also. Okay, haati isaa Mrs. Aike kan jedhamtu immoo akka lakkoofsa addunyaatti 19 yookiis immoo waggaa 4 waggaa 5 fuularraa haati isaa iddoo kana dhufaniiru. And Casey Dosa stay 2 times in our house when he comes to Germany, and he's my little hero. Yeroo gara biyya keenyaa dhufanii yeroo gara Jarmanii dhufanii Qeesii iddoo isaanii yeroo lama qe'ee keenya yookiis immoo mana keenya buufataniiru. Thank you. Fayyaa ta'a. Thank you very much. Feel at home. I think there is also another president to be presented from this congregation, and just wait a minute. Yes. No. Just now. You can make it now. Kenna waldaarraa isaaniif dhiyaatutu jira. Baaneriidha natti fakkaata. Inni kamamoo maal godhama? Moo akkamitti itti laattu? Yeah. Let's roll it. Just stretch it out. It is in my, I think it is about the upcoming ceremony you are going to celebrate it in the near future. Baie dinkiidha. Kunoot is a history kan partnership ida. Baie fayyaata. Yoo ilaaluu barbaada as dhufuu dandeessu isa baay'ee dinqiidha. Isa visitii different adda addaa kan dhufanii baay'ee gammachiise nama gammachiise maal akka achi biyya Germany kan godhanii
In Agatisa, is nama Gamachisa. Paya Fayata. Thank you. Yeah, just now. You can go. Yes. Now, yes. Yes, the right time is now. Yeroo kana aankeen waldaa isaanii waldaa Aalishiteetirraa nagaa amantootaaf fidanii dhufan xalaa amantootaaf fidanii dhufanitii qabu isa dubbisaanii nu dhageessisu jechuudha. I have a letter from Case Detlef to the Gimbi congregation, the church elders, the partnership committee, and the committee for the orphan project. Waldaa amantootaa Gimbiitii fi koreewwanii diyakooniyaa warra partnershipii kana keessa jiraniitii fi Lord Lazarus, the one you love, is ill. When Jesus heard this, he said, "This illness will not end in death. No, it is for God's glory." Yeroo tokko jedhani macaafa qulqulluu keessaatii wangeela Yohaannis keessaa kutaa argamu irratti hundaa'ee wanti isaan dubbatanii Alaazarii inni ati baay'ee jaallattu hin dhukkubsatee jedhanii gooftaatti himanii jennaanii dhukkubni isaa kunii du'aan kan isa ga'u utuu hin taane ulfina Waaqayyoo argisiisuuf ta'a ittiin jedhee deebiseefi. Jesus said to Martha, Yesuus immoo Maartaadhaan akkas jedhe. I am the resurrection and the life. Ani du'aa ka'uudha jireenya. The one who believes in me will live. Inni anatti amanu hin jiraata. Even if he dies. Yooma du'e iyyuu hin jiraata. Take away the stone. Dhagicha irraa kaasaa awwaala isaa irraa jechuudha. Jesus said, "But Lord," said Martha. Gooftaa Yesuus dhagicha irraa kaasaa yeroo inni jedhe Maartaan immoo dubbii biraatti dubbatte. The sister of the dead man. There is a bad odor. He sting. Yeah, there's a bad odor. Akkas jette Maartaan erga awwaalame guyyaa afur tureera foolii hin taane qabaachuu danda'a. He stinks, for he has been there for 4 days. Guyyaa afurii fi ture erga awwaalame. So they took away the stone. Dhagicha sirraa kaasanii. Then Jesus looked up and said, "Father, I thank you that you have heard me." Yesuusis immoo dhaabbatee gara Waaqaatti ol ilaaleetii akkas jedhe yaa Waaqayyoo sin galateeffadha waan na dhageessuuf jedhe. Then Jesus called in a loud voice, Yesuus sagalee isaa ol kaasee "Lazarus, come out." Alaazaar ka'i ittiin jedhe. The dead man came out, his hands and feet wrapped with strips of linen and a cloth round his face. Alaazaarii inni du'ee awwaala keessa tures immoo awwaala keessaa gaafa ba'u erbeen nan isaa ittiin kafaname isarra ture. Dear brothers and sisters in Christ, Gooftaa Yesuusitti obboleessaaf obboleettota kan taatan. This report of the resurrection of Lazarus touches my heart very much at the moment. Seenaani du'aa ka'uu Alaazaar kuni baay'ee laphee kootti natti dhaga'ame. It is emphasized so intensively. Kuni xiyyeeffannaa guddaa. Jesus loves Lazarus and his sisters. Xiyyeeffannaa guddaa Yesuus Alaazaarii fi obboleettota isaa jaallatu argisiisa. Jesus sympathizes with us so deeply that he weeps with us. Yesuus baay'ee gara laafessa nuu o'as kanaaf iyyuu nuu wajjiniin hin bu'a. Akkuma Alaazaariif boo'ee jechuudha. And yet he doesn't go right away to heal him. Haa ta'u iyyuu malee battala dhukkuba isaa dhaga'e sanaan Alaazaariif hin qaqqabne dafe. He stays 2 days where he is. Erga dhukkubsachuu Alaazaar dhaga'e Gooftaa Yesuus lafuma jiru iyyuu guyyaa 2 ture. God's clocks go differently from ours, but always on time, always right. Haa ta'u iyyuu immoo malee yeroo Waaqayyoo yeroo keenya wajjiniin tokko miti. Ittis hin guyya'u.
yoo guyyaafatee ka'eyyuu yerootti qaqqabaa waan hundumaa immoo waan gaarii godha. Martha and Mary believe in resurrection. Maartaan fi Maariyaam waa'ee du'aa ka'uutti ni amanu. As it fits into their sheen. Akka sagantaa isaaniitti du'aa ka'uu isa gara fuula duraati kan isaan waa'ee isaa dubbachaa turan kutaa sana keessa. As they can imagine resurrection at the end of time. Guyyaadhumaatti yeroo du'aa ka'uun qulqullootaa ta'u ga'u isaanii wajjin akka inni ka'u waa'ee obboleessa isaatii amanu turan. But Jesus has another perspective. Yesuus garuu ilaalcha addaa qaba. Isa guyyaadhumaatu hin taane ilaalcha addaa qaba ture. Jesus can do more than we can imagine. Yesuus isa nuyi yaadnu yookiis isa isaan yaadan sana caalaa gochuu danda'a. He has a different theme, a larger perspective. Inni iskeejuwaalii yookiis karoora yookiis guyyaa ofiisaatii isa kan nuyi yaadnu caalaa karoora ofiisaatii qaba. Jesus prays, Father, I thank you that you have heard me. Gooftaa Yesuus hin kadhate yaa abbaa waan dhageessuuf sin galateeffadha. For Jesus, the problems we still have ahead of us have already been overcome. Gooftaa Yesuusiif rakkinni isa dura keenya jirudha kan itti mul'atu. Haa ta'u iyyuu malee inni dura keenya jiru sun immoo mo'amaa akka ta'e beeku. What a dramatic situation. Haala ajaa'ibsiisaa akkamiiti kun. After 4 days in the tomb, the body of Lazarus already smells. Awwaalamee guyyaa 4 booddee inni du'ee guyyaa 4 booddee ka'e foolii godhachuun. But Jesus can even bring to life what is already completely dead. Tasa raawwatee culloodhuma isaa kan du'eyyuu deebisee jireenyatti fiduu Yesuus Kiristoos hin danda'a. He is the creator God. Inni uumaadha. Waaqayyo uumaadha. May Jesus call us and our congregations out of death into life. Yeroo kana hawwiin koo jedhu gooftaa Yesuus nuun waldaa keenya amantoota keenya kana du'a keessaa gara jireenyaatti nu waamu. And then we hear the strong statement. Egaa jecha jabaa kana jira. Jesus, who can conquer death himself, also has our illness and fears, our needs and our inability in his hands. Yesuus inni du'a mo'ee ka'e dhukkuba keenya, sodaa keenya, yaaddoo keenya, fedha keenya, dadhabbiin keenyas isaaf hin galaa waan hundumtuu immoo harka isaa keessa jira. Dear brothers and sisters in Christ, Yesuusitti obbolootaaf obboleettota kan taatan. As I write this letter, yeroon xalayaa kana barreessu I have wonderful pictures and videos of you in front of my eyes. yeroon xalayaa kana barreessu suuraa fi viidiyoowwan adda addaa kan keessan fuula koo duraan qaba. If you send them, we share them among the friends of the partnership. Yoo isinis naaf ergitanii paartineroota keenyaaf obboloota keenya yookiis hidhata michoota keenyaaf in qaqqabsiifna yookiis in dabarsina. Wonderful music video. Viidiyoo faarfannaa bareedaa. A mix of traditional and new instruments. Meeshaalee muuziqaa aadaawwanii. Very professional and also with deep devotion to Jesus. Of kennuudhaaf ogummaadhaan kan guuteen kan gamalame. The dancing, the choreography, and in between the scenes that describe how people find to God and reconcile. Shibshabaan, keerograafiin akkuma kanas immoo jaalala waaqayyootti araaramuu keenya argisiisu kan mul'ate. Be reconciled with God. Waaqayyo wajjin araaramne. The reading from Matthew 10. Maatiyos boqonnaa 10. Come to me, all gara koo kottaa hundumti keessan. All you who are labor and suffer under your burdens. Ba'aan keessa kan isinitti ulfaate gara koo kottaa. The church service video with the wonderful news. Tajaajilli waldaa viidiyoodhaan mul'atu. Today, around 150 young people are ordained as disciples of Jesus Christ, and 15 children are baptized in the Gimbi community. Huh?
haa ta'u guyyaa har'a jedhanii wanti isaan kaayyoom jedheen gaafachuu barbaade har'a waldaa gimbii keessatti naannoo dargaggoota 115tu barumsa duukaa buutummaatti eebbifamee daa'imni 15 immoo cuuphaadhaan waldaa gimbii keessatti amantootatti dabalamaniiru jedha guyyaa isaan beeku. The very big meeting in Mescal Square. Kan biraan walga'ii naannoo masqal addabaaba'itti ta'ee Chorus from different churches. faarfannaa adda addaa faarfannaa waldaa adda addaa Repentance and thanksgiving. yaada garaa gaddarannaadhaa fi kadhata galateeffannaa Prayer for peace, stability, unity, forgiveness, and for the spiritual and social development of the country. kadhannaa waa'ee nagaatii fi tasgabbii tokkummaa fi dhiifamuu cubbuu akkuma kanas immoo kan fooyya'insa jireenya hafuuraatiif hawaasaa biyyichaa keessattis kadhannaa kadhatamu. Faarfannaa afaan Oromoo. Faarfannaa afaan Oromoo. It is very impressive to see your family's faces on YouTube. Baay'ee namatti tola nama gammachiisa fuuluma keessan iyyuu yuutuubii keessan irraa gaafa argamu nutti tola. How your pastors and musicians sing. Akka itti luboonni keessanii fi faarfattoonni keessan itti faarfatan illee. Friends and brothers and sisters in faith who we were able to welcome here in Allerstedt. Obbolootaa fi obboleettota nu simatan illee. Our church's traditions and social influences are different. Aadaanii fi dhiibbaan aadaanii fi hawaasummaa adda addaa kan waldaa keenyaa. But let us always live from the Word of God and have the Bible as the standard and rule for our lives, our personal lives and our community life. Yooma dhiibbaan kun jiraatellee dubbii Waaqayyoo kanatti qabamnee akka jiraannu jireenya ofii keenyaatiifis kan hawaasa keenyaatiifis. Originally a large group of us wanted to come to you. Jalqaba gurmuu miseensa baay'ee of keessaa qabuun iddoo kanatti argamuudhaafiti abballee turre. Adults and especially young people, but because of the fighting in the country and the warning from the Foreign Office, this group has become much smaller. Haa ta'uyyuu malee dargaggoota baay'eedhaan dhufuudhaaf yaannee qabannee dhufnee hin milkoofne yoo ta'e illee sababii lola biyya keessa jiruuf akkasumas immoo akeekkachiisa waajjira misiyoonii isaanii irraa isaaniif kenname irraan kan ka'e gurmuu baay'ee kanaa iddoo kanatti finnee dhufuu hin dandeenye. Miss Anke serves in the church as an elder. She is very responsible and helpful in many areas, so that I'm very grateful. Aadde Ankeeni waldaa keessaa maanguddoo ta'aniiti tajaajilaa jiru itti gaafatamummaa guddaadhaani deeggarsa guddaa nuu kennaas jiru waa'ee isaanii barreesse jechuudha qeessi isaaniitu. Obo Jörg's wife Maike has already been to Gimbi. They have hosted Ethiopians on several occasions, for example, Kesi Dosa. Jörg runs a company that deals with bathroom and heating technology. Seenaa obboleessa keenyaa silaati kan iseenii irra adeebi'aa jirtu. Haati manaa isaa duraan gara Gimbii akka turan iddoo kana dhufanii akka isaan turanidha kan iseen kaaftu. Waa'ee teknoolojii sila kaafnes akka inni irratti hojjechaa jiru. We are very glad that Case Willie was able to come to you. Case Will iddoo kana dhufuu isaaniitti baay'ee gammanna. Will it be his last trip to Ethiopia? God knows. Gaaffii gaafatu barreessaan xalaa kana Case Willie iddoo kana gara Itoophiyaa dhufuun isaanii isa dhumaa ta'uu danda'a laataa jedhanii Waaqayyotu beekaa jedhanii immoo deebii isaa kennanii. Mitiire Waaqayyotu beeka mitiire waan jaallate godhu inni. For us he is a brother in sorry. For us he is a brother in Christ, a pastor, a teacher, a father in faith, a wise, confident in the partnership and much more. As will jedhu nuufi
Kiristoositti obboleessa, luba keenya, barsiisaa keenya, karaa amantiis immoo abbaa keenya, ogeessa hariiroo kana suphuu irrattis ciminaanii nama hojjetudha. We wish you warm encounters and God's blessing. Eebbaa Waaqayyoo si hin hawwinaafi. What moves us when we think about partnership? Waa'ee michooma kanaadhaa gaafa yaadnu maaltu nu dammaqsa? In a few days, we will celebrate the gift that this partnership has existed for 30 years. Guyyoota muraasa booddee hariiroo waliin qabnu waggaa 30 kana yeroo itti ayyaaneffannuti yookiis yeroo itti kabajannuti qabna. We are pleased that younger persons are taking on leadership in the partnership group. Hariiroo waliin qabnu kana itti gaafatamummaa isaa ola deemaan yookiis dargaggoonni nu harkaa fuudhuuf jiraachuu isaaniitti baay'ee gammanna. How you are doing in Gimbi? What are the consequences of the unrest and inflation? Gimbiitii maal hojjettu? Maal attamitti jirtu isinii? Attamitti jirtu? Haalli biyya kanaa maal fakkaata? Mi'aan jireenyaa immoo attamii? Your elders and church members in Gimbi, thank you for your community and the Holy Spirit that unites us over distance. Fagoo irratti nu wajjiniin kan taatanii maanguddoonni miseensi waldaa Gimbii hundinuu baay'ee isin galateeffannaa. You social workers, you know all the names and the situations of the families. Warri social workerii hojjetoota projektii kanaa jechuudha. Waa'ee ijoollee kanaa, waa'ee maatii isaanii illee sirriitti beektu. You caregivers, how much love you give. Warri kunuunsa daa'imman kanaaf laattan immoo ammam jaalalatti argisiiftu. You voluntary helpers, you spend your time and share your faith. Warri tola ooltota taatan immoo yeroo keessan amantii keessanis hammam qoodduu fi. Please pray for us. Adaraa nuuf kadhadhaa. You know the spiritual situation in Germany is different. Akka jireenyi hafuuraa biyya keenya keessa jiru kan keessan irraa adda akka ta'e beekamaadha. There are many influences that tear us away from God's word. Wantooti baay'een dubbii Waaqayyoo irraa kan nama fageessan jiru nu bira. Sometimes I think new development perhaps always has two sides, a good one and a bad one. Yeroo hundumaa qaroominni yookiis ammayyummaanii baallee lama qaba. Gara tokkoon gaariidha. Kara kan biraa immoo waan gaarii hin taanes immoo qabateeti adeema. The more you in Ethiopia experience the Western development, the more this danger may come to you too. Let us pray. Akkuma biyya keenya kana keessatti ta'u, as biyya Itoophiyaa kana keessattis wanti ammayyummaadhaan qabatee dhufu kuni gara keessanis inuma dhufa. Kanaaf iyyuu haa kadhannu, waliif haa kadhannu, nuuf kadhadhaa isiniif kadhannaa. The Lord bless you all, Kees Detlef and the elder of the congregation of Allerstedt. Waaqayyo isina eebbisu Detlef irraati jedhaniin. These are the elders from Allerstedt. We have new election had in March this year, and this is the new eldership of Allerstedt. Maarchi jedhanii bitootessa keessaa ji'a bitootessaa keessaa maanguddoota haaraa waldaa keenyaa fi itti gaafatamummaa fuudhan yookiis filamaniidha nama sagalee natti fakkaata gurmuu haaraa amma waldaa Allerstedt geggeessaa jiran jaarsolii isaaniiti jechuudha jarri kun. Thank you very much. Kunooti amma vora kata kambara akkasuma jira kan vora Barkstedi. Garuu baay'ee dheeraa waan ta'e tinoshii gabaabsine greeting isin amma dhiyeessa. No, isin booya. Ani bada Oromoo hin beeku garuu nan hubadha garuu dubbachuunsa na rakkisa kanaafis Ingiliziffaan nan dubbadha. Kees Andreas also brings you many greetings concerning this relationship with you. Keesindriyaanis akkuma kana nagaa hawaasaa isiniif dhaameera waa'ee hariiroo kanaatiifis. He mentioned in his letter that this relationship began in 1993.
Hariiroon kuni 1993 jalqabee jedhanii caqasu. That time, Kees Edosa has been in Germany and came with a mission director to Barkstedt. Yeroo Iddoosaan dhufanii daarekteera misyoonii Barkstedt jiru bira dubbisanidha. There was a special mission festival where Kees Edosa had to preach. Kees Iddoosaan yeroo sana sirna kabaja misyoonummaa irratti argamaniiti lallaba dhageessisanii. And in the end of the preach, he asked the congregation or the pastor of that congregation, is it possible to get in relationship with you also for the future? Dhuma lallaba sana booddee waldaa kana luboota isaanii hojjettoota isaanii waldaa kana wajjiniin hariiroo qabaachuun hin danda'ama kan jedhu gaaffiin ka'e. And the Barkstedt congregation said, yes, we would be happy to start such a relationship with you if Allerstedt also joins in this partnership. Waldaan Barkstedt yoo Allerstedt nutti dabalamanii hin jaallanna hariiroo kana uumuun nuuf gammachuudha hin danda'ama jedhaniini. And then they came both also to the mission director, and Kees Edosa came also to Allerstedt, to me, and asked me also whether I would be happy to join in this partnership with Gimbi. Allerstedtiinis dabalataniiti Kees Edoosaanii gara daarekteera misyoonii keenyaa dhaqanii anaanis na dubbisanii hariiroo waldaa Gimbii wajjiniin jalqabuun akka danda'amu mari'atame yookiis dubbatame. And so we started to agree on this point, and we started to write letters, exchange letters from you and from us, so in order to know each other better and better. Caalaalumatti wal baraa akka adeemnuu fi hariiroon attamii tiin jalqabne xalaa isiniif barreessine isin immoo nuuf barreessitanii maalirra akka jirtan hubanne maalirra akka jirru isin hubachiifne walii keenya baraa akka deemnuuf walii galtee kanaan jalqabne. And so we, after some time, we immediately recognized it is a very nice relationship because we understand we are all belonging to the body of Christ. We are brothers and sisters in Jesus Christ. Yeroo muraasa booddee walitti dhufeenyi keenya kun baay'ee cimaa adeeme nu hundumti keenya warri Jarmanii jirrus warri addana jirrus qaama dhagna tokko yookiis immoo qaama Kiristoos akka taane caalaatti nu galaa nu hubatamaa dhufe. And you remember perhaps also that we started to visit each other. In 1996, we came with the first delegation. It's also in this nice picture wall. You have mentioned this. We came with a small group in 1996 in order to visit you and to get you know better in a way. Caalaadhumatti immoo isin baruudhaaf 1996 qaamaanii gurmuun miseensa muraasa of keessaa qabu iddoo kanatti dhufeeti daawwannaa chirraa jalqabee qaamaan wal daawwachuun keenya. And after some years also the first delegation from Gimbi came to Germany and visited these both congregations. Waggaa muraasa booddee immoo as waldaa Gimbii irraa immoo qaamaan dhufanii bakka boonni waldaa kanaadhaa waldaa keenya daawwatanii. And so we became really friends. We grew together, and it was a wonderful experience to get to know you as brothers and sisters in Christ. Akkasitti michoota baay'ee walitti siqan taane tokkummaa Kiristoositti qabnu itti wal jajjabeessutti. And we understand also when we are belonging to Jesus and to the body of Christ, we share in all our joys, we share in all your burdens also. And this was the case that we started in 2006 with this project, Caring for the Children. Haaluma kanaan ba'aa keenya, dadhabbii keenya, rakkoo keenya waliif qooduudhaaf immoo bifa projektiitiin immoo 2006 hojii kana immoo eegalle. And this was really a wonderful experience. To care for the children. You had taken the responsibility to care for the children who were given us, especially from the government side. We started with 20 children, to take care of them and to send them to school, to care for them also medical wise. Baay'ee nama gammachiisa daa'imman kunuunsuuni itti gaafatamummaa karaa mootummaas ta'ee karaa waaqayyoos nutti kenname daa'ima kana kunuunsuudhaan isinis immoo ho'atti argisiisuudhaan jaalalatti argisiisuudhaan ijoollee as keessatti gargaaraman kana wajjiniin ta'uu keessan arguuttis gammannaa jiru.
And Kees Andreas wrote that he is very thankful for this relationship, for this common project also that we take care for these many children. Keessi Indiriyaasi waa'ee hariiroo kanaa fi ijoollee gargaaramaa jiran kanaaf illee baay'ee gammachuu isaanii barreessaniiru. And he says, may God continue to bless all the encounters and contacts so that the partnership remains alive in the power of the Holy Ghost. Akki Keessi Indiriyaasitti barreessanii walitti dhufeenya kana deeggarsa kanallee cimee akka itti fufu Waaqayyos immoo eebba isaa dabaleettiin akka nu yaadatuu fi nan hawwaa. So may the Lord bless you, may He protect you, may He fill you with the power of the Holy Spirit. Akkas jedhanii Waaqayyoo isinaa eebbisu, Waaqayyoo humna isaatiif hafuura isaatiin isinaa guutu, Waaqayyoo isinaa jabeessu, amantiittis cimoo isinaa taasisu. So in the name of Jesus Christ, we greet you with all our hearts. Maqaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin garaa keenya guutuu nagaa keenya isiniif dhiyeessinaa yookiis nagaa isin gaafannaa. And that's also all the elders, the congregation and elders from Barkstedt and the pastor. The new ones. Yes. Isaan kuni jedhani nama 12 kuni maanguddoota waldaa isaaniiti. Kan Barkstedt jechuudha. Yes. Maanguddoota warra ammoo hojiirra jiranii jechuudha namoota 12. Thank you very much. Thank you very much. Waaqayyo isin haa eebbisu jenna. Fayyaa ta'a. Again, I would like to say feel at home. Gara boodaatti hambifnee abbaa keenyaa luba gannatiini tajaajila maatii kiristaanaa irratti yeroo dheeraadhaa fi asittis ta'ee waajjira olaanaattis tajaajila waldattii keessatti qooda olaanaa fudhachaa turaniiru. Har'a gurmuu kanatti dabalamaniiti gidduu keenya jiru. Namni keessi gannatii wallaalee hin jiru. Yoo qees gannatii amantoota wajjinii wal barsiifna jenne barattoonni isaanii nu komatin nu laata jedhee nan sodaadha. Sodaa guddaan qaba. Sababiin isaa maaliifi barsiisota barumsa maatii kiristaanaa baay'eetas keessa jiru, duukaa buutonni barumsa maatii kiristaanaa baay'eetas keessa jiru waan ta'eef nu komatu jedhee yaadaa ta'us garuu fuula isaanii arguunis hin yaadna hin hawwinas waan ta'eef qees gannatiin as ba'anii yoo nagaa gaafatan hin jaallanna. Haa ta'us hin ga'aa jedhanii Waaqayyoo isinaa eebbisu. Keessummoota kanaaf miilla ta'anii immoo kan dhufanii ammas gidduu keenya jiru keessummaa miti anillee jechaa turanii isaanis ka'anii maqaa isaanii yoo isinitti himanii konkolaachisaadha jechuudha. Nama ijoollee qe'eetiyanii jedhanii maqaa Yoosef hin jedhamaa jedhanii egaa anoo isiniin argaa isaanii utuu isin erganii wayyuu ree. Fayyaa ta'aa ulfaadhaan isiniin jechuu barbaada galatoomaa hundumtuu.